درسي كينيا درسي رياض الصالحين باب جتشودا حقا باب النفقة على العيال جدو جيني إن شاء الله حديث جتشودا دبا لما بسقل تمي جعر جيني جر جتشودا الحمد لله. وعن أبي هريرة وعنه اسم الرانسي وديسا أبي هريرة الرانسي وديسا رضي الله عنه الله جبنا سرافا جيسو قال عن النبي اللهم صل على محمد وسلم كمان الله قال نجدوبه اليد العليا يا بوركي قرردا خير يا بو الرجالا جنان الرجالا يا من اليد السفلى جناني أركير سجلار أركير رجلار جناني أركير سجلار يا بو أركير الركيسا تجعلا رجع وابدأ يا بو جمري دوبا بمن تعولو نما ستهانون جمري جناني نما ستهانون جمري آي بمن تعولو نما نفقون ساسر رتي واجباتين جمري نما نياتشسون ساسر رتي واجباتين جمري يروكنتو وخير الصدقة يا بو الرجالان صدقادا ما كان عن ظهر جنان وانت إلى جناني عن ظهر جناني درم مرتي وانت جناني درم مرتي وانت الرجالان صدقا وانا درم مرتي كنت akkas jechuun ituna oruufan kaa jira makinaan bita baajaajiin bitatuma jettee qalbiin kan kee kun dheebottee jettu isatti kennattu sana caalaadha. waman yasta'afif namni immoo jechuudha tikfamiinsa barbaade gaariidha. namni tikfamiinsa barbaade gaariidha jennaa yu'iffuhu Allahu ربيني ستكسى جناني ربيني ستكسى ياي قد أرامو نمي تكفمو بربادة ومن يستعفف نمي قد أرامو تكفمو بربادة يجون السائلة سؤال قد أرام نمي تكفمو بربادة يعفه الله ربيني موي ستكسى ومن يستغني نمي درم ما بربادة مو يغنيه الله ربيني سدروم جنان إسدروم ياي namni immoo nan durooma jee niyyate jennaani rabbiin isa duroomsaa namni immoo su'aalarraa of qabe jennaani rabbiin isa qaba jechuudha gaarii rabbiin isa tiksa jechuudha rawaahul bukaarii hadiisa kana odeesse gaariidha. dhuminatti fakkaataa baaba kanarraa moonni nuti argannu maali jennaan gabaabumatti kennachuun fudhachuurraa akka caalu hubanna jechuudha fudhachuurraa kennachuun akka caalu irraa hubanna jechuudha. baabul infaaqi baaba kennachuuti mimmaa yuhibbu waani jaallatturraa jennaani waani jaallattu baaba kennachuuti baaba waan jaallattu kennachuuti gaha waan jaallattu wamannal jayyid waan sii waliirraa baaba kennachuuti waan sii waliirraa ookaawu waan jechuudha silaa jaallatturraa jechuudha bar قال الله تعالى ربي والتاني جياي gaariidha. lan tanaalul birra lan tanaaluu jennaan lan tanaalu in argitan jechuun khayrii in argitan lan tanaalul birra khayrii guutuu in argattanu jedhe rabbiin khayrii guutuu in argattanu yookaa in argitanu khayrii guutuu hattaa tunfiqu amma kennattanutti mimmaa tuhibbuuna waan jaallattan amma kennattanutti amma waan jaallattanurraa amma jechuudha ooyiruu qabdanurraa amma kuttanirraa kennitanutta bukaadoo ooyiruu qabdan ooyiruu jechuudha nyaatam ooyiruu dhugamu birrii qabdanurraa amma waan jaallattan horiillee isii jaallattanurraa amma qooddanii kennitanutti amantaniin jedhamu yookaan immoo khayrii guutuun argattanu jaa rabbiin lan tanaalul birra jechuun khayrii guutuun argattanudha ajaan. قارين وقال تعالى ربي والتاني جدوبا يا أيها الذين آمنوا يا إسان ربي التمنتني أنفقوا كندا جناني كندا يا من طيبات وانقاري را كندا ما كسبتم وانقاري من طيبات وانقاري ما كسبتم وانشراكتني الرا gaggaarii waan carraaqxanirraa jennaani gaggaarii waan carraaqxanirraa kennadha gaggaarii waan hojjetattanirraa kennadha gaggaarii waan hojjetattanii dhaabdanii laffaatanii waan hojjettanii ittiin naatanii hojjettanirraa kennadha wamimmaa akhrajnaa lakum waan isinii baafnerraallee kennadha
من الأرض دتشيرا وانسني بام نرى لكن ندى وانتوان وانسني بام نرى لكن ندى من الأرض دتشيرا وانسني بامني بكلا ددا وانسن دابدن وانسن ومشتن وان كان نتسني باسي دتشيرا يسرى لكن ندى ولا تيمموا الخبيث ولا تيمموا هن حملنا إيادنا الخبيث هوسا يادنا هوسا نما كنو يادنا هوسا جتوني الخبيث جوانا جا هوسا وكاو ترفي وي وانسن الرافي وكاو مو يجودا تيرو كنو نيتنا جتودا بر منه تنفقون إسرا كنتشو جتني منه تنفقون كان صدق التيرا حالتاتين منه جتوني جارد ولا تيمموا الخبيث منه طيبا سنرى تنفقون كنتشوف جتش صدقتشوف جتش يو وان خبيث النيتنا جتشود كان صدقتن حالتاتنين منه كان طيبات ديبت وان غاري سنرى هو سنيتنا تنفقون كان صدقتن حالتاتنين gaarid ka kennannaan bakkuma bareedaa kennadhaa achi baaftanii bakka daljeessi nyaatuu fi bakka midhaan nyaatuu fi ooyiruu isii huqqattuu fi horii isii huqqattuun kenninaa jaa rabbiin kabiisa jechuun waan akkasiiti jedhan gaariidha waan Anasi radiyallahu anhu Anas irraan si odeessa Allahn jibbana sarraa fageessuu rabbi sarraa jaallatu qaala ni jeeyaayi kaana ni ta'e abuu xalahaa abbaan xalahaa ni ta'e waa'ee kennaa dubbata gaarrammoo abbaan xalahaa ni ta'e radiyallahu anhu Allahn jibbana sarraa fageessu aksar al-ansaar irra hedduu ansaarotaa ta'e irra hedduu ansaaraa bilmadiina madiinatti maalan gama uriitii abbaa qabeenyaati abuu xalahaa jechuun jedhan irra hedduu ansaaraa ta'e gama horiitii horii maalii min nakhiliirraa tamiriirraa kan ta'e tamirii hedduu bareedduu si qaba jedhan san keessaayyuu immoo ooyiruu bareedduu isii qabafaa jedhan wakaana ni ta'e ahabbu amwaalihi irra jaallatamaa warii isaa ilayhi gara isaatti gara abbaa xalahaatti bayruhaa ta'e jechuudha bayruhaa'aa ta'e bootaadha bayruhaan kuni akkuma iddoo isaati jechuudha iddoo bayruhaa jedhamtu qaba bootaa ooyiruu bayruhaa jedhamtu qaba bakka sanatu irra caalaa horii isaa keessaa horii hedduu qabu keessaa irra jaallatamaa horii isaa bayruhaa sana jedhan wakaanat ni taate mustaqbilatal masjidii garagaltuu masjidaatti taate masjida ergamaa rabbiitti garagalti jee wayiruttii sunu subhaanallah sanaa waliin immoo bishaantu keessa jira tamirii keessa jira waan nyaatantu keessa jira waan dhugantu keessa jira jedhan wakaana rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni ta'e يدخلها كنسي سينوتي ويشرب من مائها ويشرب كان أجوتي رجما ربي من مائها من ماء فيها بشاني سي كيس جرو را كان أجوتي طيبا بريدو كان تاتي بشاني تنسونو بريدو كان تاتي بشاني تي بريدو سنرات أجو رجما ربي جتشو كيس سيني على مسجد أبوس قال نجد أنس فلما نزلت هذه الآية وقم آياتين كن بوتو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جتشون وقم بوء قام ندابت يا بوت على ندابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قام ربي أبته فقال نجد إيمان قوتو كايدين أرغتنو أما وان جالتن كنيتنو تجتشون قام بوء كايد أبت يا باطلهان يا رسول الله يا إرقام ربي جد يا باطلهان إن الله ربي تعالى والتئي أنزل نبوسي لن عليك سرت نبوسي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا جتشو سرت بوسي وإن أحب مالي الرجال لتما وريكيا إلي غراكوتي بيرحاء الأجل رجالتما وريكيا ونن قبينيا كان هندا قباچو كولين بيروحان جالتاتي وإنها بيروحتي كن صدقة لله تعالى صدقة الله تاتو غنادي صدقة الله جتشكنم ترى تاتيت ربي جتشكنيرا سبحان الله ربي جتشكنيجي غارب أرجو ننكجيلا بيروها كان ننكجيلا غلتسي وزرقها وزخرفها
وذكرها غاري إسي كان ننكجيلا وذكرها كان يامسوس إسي ننكجيلا جتشولا كن موسي ننكجيلا جتشولا كايا موسي سنين كجيلا وذكرها جتشون كايا موسي والنا كايا موسين كجيلا عند الله ربي برات تعالى ربي والتابرتي والنا كايا موسين كجيلا أجل غاري فضعها إسي كاي يا رسول الله يا إرجم ربي سي كاي حيث أراك الله بك ربي سي أجرسي سي كاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي نجد بخن إشو إلل أكبي خينيا تكجن إشو إلل غاري بخن جتون أكنم نجم مدي إلل جدو كنا جد إرجم ربي يوكا إشو كم نم نجدو كان إلل جد ذلك إنجم مدي أرجم ربي ذلك سن مال رابح أوري جتشودا ترفي كبدودا أوري ترفي تودا جد إرجم ربي ذلك مال رابح سن هوري التودا وري ترفي تودا هوري والتودا جد وقد سمعت ما قلت رغمت دغاين جرا وانا تجت يا ابا طلحه واني انمو جل ارغمان ارى نن ياد ان تجعلها اتيسي غچود ياد في الاقربين فروتنك ورين ستي دها كيست فروتنك ورين ستي دهو كيست اكتي غوتون كجيلان مو جل ارغمان ربي صلى الله عليه وسلم فروتنك ورين ستي دياتن كيستي اكما تجرا قود جرا كنيتون كجيلا غاي سبحان الله قال ما جراتي دي بسيبر فقال أبو طلحة النجربو افعل نندلغا أفعل يا رسول الله نندلغا يا إرغم ربي ننقلغا أمتا ورنا تدياتن كيستين قودي خنمو وكم جنان فقسمها جد إرغمان فقسمها نقودي أبو طلحة نقودي في أقاريبه فروتاني ساكي ستقودي بو وبني عمه ilmaan adeerra isaa keessatti qoode ilmaan adeerroowwan isaa keessatti qoode jechuudha muttafaqun alayhi Bukhari Muslimii hadiisni kun jechuudha hadiisa riwaayaa Bukhari Muslimii jechuudha subhanallah gaarii qawlu sallallahu alaihi wasallam jechi ergamaa rabbi maalu raabih jechuun ruuya odeeffame fi sahih keessatti raa'ihi wa raa'ihu jedhame raabihu wa raa'ihu jedhame odeeffamee jira raa'ihi ni jira raabihi ni jira jechuudha قال بالياء الموحدة يا إدانس بالباء إدانس أي رائه عليك ديبي على سرتي جتشو نفعه قال النساء فايدان نساء سرتي ديبي على جتشو أي رائه ديبي عليك سرتي نفعه قال النساء سرتي ديبي أرقم على جتشو بيروها جتشو نمو حديقة نسين هويرو ورويا نخل ويرو جتشو تمرات سين تمر نخلي تمرات وروي بكسر الباء وفتحها هذا وديف ميجرا دباب متقادي سكن را وننتي أرغنو وانتي جالتمو أكا جيچود غر ربي تكنمون جالتمو الراهو بنا جيچود وان جالتو غر ربي تلي أكا كنون جالتما تو الراهو بنا جيچود وان الدنيا كان را إيفتي ديم توان تيفو غاري أما سنكن أما وان جالتو ربي كنو تتمو أمس خيري قوت ورغت يكن جنامني الراهو بنا جيچود بابا جيچودا أما باب وجوب أمر أهل أمري بابا جتشورا أجاجو بابا جدو جينير باب وجوب بابا أجاجون جتشور أمره أهله بابا أجاجون واجبتهوتي بابا آلي ساجاجون واجبتهوتي وأولاده إلمان ونسال أجاجون واجبتهوتي المميزين وان إسرى جتشورا waan isarraa dhorguu waajiba ta'uun jechuudha. Al-mumayyiziina wasaa'iri man fi raayatihi waan isarraa jechuudha eeguu waajiba ta'uun jechuudha. Waan isarraa eeguun waajiba ta'u ajajuunsaa waan isarraa eeguun waan irratti amiira ta'e jechuudha. Ajajuunsaa baaba waajiba ta'uuti. Wasaa'iri man fi raayatihi ammas hafaa nama tiksee isaa keessa jiru irratti hafaa nama tiksee isaa keessa jiru irratti gaarii nama hafaa nama tiksee isaa irraa jirutti jechuudha. Akkas jechuun
nama tiksee isaa malee nama biraallee akka inni ajaju jechuudha. Bixaacatillah maalitti ajaju? Xaa rabbiitti. Akkas xaa rabbiitti ajajuun. Wanahihim isaan dhorguun anil mukhaalafati khilaafarraa waan isarraa jechuudha. Waan isarraa dhorgamurraa. Wata'adiibihim isaan adabuu isaan jechuudha adaba gochuu. Wamanicihim ammas isaan dhorguu min irtikaabi yaabbachuurraa manhiyyi anhu waan irraa dhorgaman yaabbatanii waan irraa dhorgaman hojjechuurraa isaan dhowwuu dubbanna. Gaarii baaba jechuudha ilmaan ofii ajajuu, waan namatti dhiyaatu ajajuu, ahlii ofii ajajuu, maalitti ajajuu, waan eegan ajajuu, xaa rabbiitti ajajuu. Ammoo isaan dhowwuu maalirraa? Isaa kaallafuurraa, diinii kaallafuurraa. Ammas isaan gorsuu, wata'adiibiin jechuun isaan daddabuu. Wamancihim amman isaan dhowwuu min irtikaabi manhiyyi anhu waan irraa dhowwaman yaabbachuurraa. Akkas jechuun waan irraa dhowwaman hojjechuurraa isaan dhowwuu. Waan irraa dhowwaman hin hojjetinaa jedhee isaan dhowwuudha jechuudha. Baaba kana dubban baaba dhowwuuti jechuudha bar baaba khayriitti ajajuuti bar. Qaala Allahu ta'ala rabbi ol ta'ani jedhe wa'amur ahlaka wa'amur ajaji ahlaka ahlii kee bisalaa salaatatti ajaji jee rabbiin qur'aanaan wastabir alayhaa irraa kute. Gaarii wa'amur ajaji ahlii kan kee bisalaati salaata irratti ajaji jechuudha. وقال تعالى ربي والتاني جد وأمر أهلك قال يا أيها الذين آمنوا يا إسان الرب تمنتن قو إيغا تكسا أنفسكم لبو كيسان إيغا تكسا وأهليكم أهلي كيسان اللي إيغا تكسا النار إبدرا إيغا جتشو لبو كيسان اللي بدرا إيغاتي أهلي كيسان اللي بدرا إيغا يجا ربين Gaarii dura lubbuu kee eegdee kaatee haalii kee illee eegdagaa jechuudha. Dura qajeelaa namaa taatee kaatee nama qajeelchita jechuudha. Gaarii waan Abii Hurayrata adiimni 298 waan Abii Hurayrata radiyallahu anhu qaala ni jedha Abaa Hurayraan akhadha ni fudhe Al-Hasan Hasan ibnu Aliyyi ni fudhate oloofi radiyallahu anhumaa Allahn jibbana isaan lamaan irraa fageessu tamratan tamirii wayii fudhate Hasan ibnu Aliyyi tamirii wayii fudhate. Gaarii as-sadaqaa tamirii sadaqaa irraa taate wayii fudhate. Fajaalaha ni godhe fiihi afaan isaa keessatti godhe Hasan ilma Aliyyii lafumaa fuudhee tamirii sadaqaa irraa taate wayii afaan keessa kaa'ate. Faqaala ni jedhe ergamaan faqaala Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan Rabbi ni jedhe qiqin qiq ish jedheen. Gaarii ish qiq jechuun immoo ish jechuudha. Irmi darbi bihaa isii darbii gati jedhe ergamaan isii darbii gati. Amaa alimta ati beektee jirta? Gaarii annahaa isiin annaa nuti laa naakulu sadaqaa nuti sadaqaan nyaannu beekta miti jedhe. Nuti sadaqaan nyaannu sadaqaan nurratti aalii keenya irratti sadaqaan gaarii aduuba hin barbaachisu sadaqaan nuti nyaachuun nuun eeyyamu waan ta'eefu gatii isiin hajaadhaa jee ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi Bukaariin Muslim. Wafii riwaayatiin annaa nuti laa tahillu lanaa halal nuuf hin taatu sadaqaan halal nuuf hin taatuti gati jeen. Waqawlu aalii ergamaa rabbiitiif sadaqaan hin taatu jechuudha halal hin taatuuf. Waqawlu jechisaa kakin kak jechuuni yuqaalu biiskaanil kaa'itti qaraame wayuqaalu ni je'ama bikasrihaa kasraa isaattillee maattan wiinayni tanwiin lamaan kakin jenne wahiya kalimatu zajriin isiin kalimaa hofiinsaati. Kalimaa dhowwiinsaati xixiinsaa lissabii kanatti sabiyyii xixxu jechuudha kanatti sabiyyii dinniintu jechuudha. Anil mustaqzaraati waan nama jibbisiisu irraa kanatti jibbisiisu ajaa'idhaa dhiisin jettu ati jibbisiisuu jechuun waan nama jibbisiisu akkasiin jibbitu jecha jedhaarta jechuudha kalimaa akkanaati. Wakaana Hasan immoo ni ta'e radiyallahu anhu Allaan jibbana sarraa fageessu sabiyyan gaafa sana sabiyyii ta'ee kanaaf ergamaan Rabbii akkana jedhe jedhanii hadiisa kanarraa gabaabumatti nuti hubannu maali jennaan akka jechuudha ganamaan dhorguun akka ganamaan waan khayrii ijoollee kee barsiisuu fi maatii kee barsiisuun dirqama ta'e irraa hubanna jechuudha. Waadiin 299 waan Abi Hafsin Umar ibn Abi Salama Abdullah ibn Abdul Asad Rabiib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddifamaa ergamaa Rabbii kan ta'e Rabiib jechuun guddifamaa ergamaa Rabbii kan ta'e. Abi Hafsiin kun guddifamaa ergamaa Rabbii guddifate je'ama. Qaala ni jedhe kuntu nan ta'e gulaaman gurbaa wayiin ta'e jedhe. Gurbaadhaan ta'ee fi hijri Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam goojjoo ergamaa Rabbii keessatti gurbaadhaan ta'e jedhe. Nama xiqqoo jechuudha bar. Wakaana ni taate yadii harki kiyya jedhe taxiishu kan naannoftu taate saafaa saafaarra naannofti harki koo jedhe.
Saafaara naannofti yeroo ergamaa jiwaa nyaadhu yookaan yeroo mammaadde irratti nyaadhu harki koo saafaara naannofti jechuun gama sana sin dhatti gama kana sin dhatti oolumaa gadhatti kutti jedhe harki koo kun ijoollee dhagaa. Fissaabati faqaala lii rasuula sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe yaa gulaam naan jedhe sammillaa maqaa rabbii waamii maqaa rabbii ol ta'e waamii wakul nyaadhu biyamiini ka mirga keetiin nyaadhu naan jedhe wakul nyaadhu mimmaa yaliika waan sitti haanurraa nyaadhu naan jedhe gara keetii nyaadhu naan jedhe hamaa zaalat waan deemne tilka xaamatii akkaataan nyaata kiyyaa baadu eega gaafa sanaatii akkana ta'urraan deemne takka nyaanni koo jedhe eega gaafa sanaatii bakkuma sanaan kutadhaa mirgumaaniin nyaadhaa muttafaqun alayhi Bukaari Muslim wataxiishu jechuun tadriinii naannofti fi nawaahi saafaa moggaa saafaa naannofti hadiisa kanarraa illee gabaabumatti nuti hubannu akka ergamaan rabbiitti ijoollee adabu gartee mucaa mirgumaan nyaataa jiraamsilaa maalitti himuu jedhee bismillaa jedheeraa mucaan ni beekaa isiin ni olii gad saafaara fiigu kanaa jedhee isii qofatti himuu jedheetiyyuu dura maal jedhe akkaataa daawaa bismillaa jedhii kayiitii jeen nyaadhuuti mirga keetiin jedhe eegana ammoo gara keetii nyaadhu jedhe isii gara keetii nyaadhuu kanatti himuuf deemaa bar malee akkuma keenya daarektiidhaan ituu nuyitii baay'ee mucaasiin gara keetii nyaadhu boonne kaballaa bar akkasii miti jechuudha seerri ittiin taaliima ijoollee barsiisanuu akkanatti barsiifama jechuudha subhaanallah inshaallah hadiisa 300 geenye saatiin keenya gaheera adiini 300 sigaa arra keessan seenamu inshaallah bakka kana bullee alhamdulillah boritti kaana jechuudha wasallillahumma ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa billahi tawfiq